Eenyu caala. Innaa akkasii nama tokkollee jibbaa isaan qabu ishiluu ta'aa jirta waan ta'eef tokko dhiisanii tokko golchan. Qeela beetiin minamaa koppiliiqi godha. Ati silaa kanaa gaarumteemi anam akka atteeroo muusuma jettu baay'ee jaaladhaan baay'ee qabata jechuudha. Taduu baay'ee faayidaa siin qabu. Maali lubbu? Asuma deemee si bubbutee ta'uu si wanta ta'uu malee faayiduma takka hin qabu kaduu baay'ee. Maa? Wallahi siifillee faayidaa hin qabu ilmoo teetiifillee faayidaa hin qabu. Miskiina fuudhee hattudha. Maal laloo? Amma jaarsi kee miskiinaa mi? Ati miskiina. Gisee wal fuutanii garaa si godhe miskiina dhalta. Kanumaafiyyuu tujjaara wayii ilaaliitii kamaatii kan keetillee fayyadu. Kayoo atiillee ilmoo tantee sanboo alaal hireen tantee si baddee hireen ilmoo teetii godhu. Shaan jechuun maal? Lagaykaa dhiisi goomintii hireen tee si baddee hireen ilmoo teetii godhu hin qabdu. Jireenya lafaa kanarratti gaafa ilma dhiiraa tokkotti dheeyitee heerumtu kakkeerumtu san ilmooti yaaf abbaa gaarii ta'aa jira. Ilmooti san yaadi malee ati silaa waan kutte nasiibaa. Miti ilmooti san yaaditi inni kun gaafa rakkate inni kun gaafa dhibame inni kun gaafa dhibdee takka bolleesse naaf hubata. Yookiin waan ani hin goone jii kana naa amana. Jedhiiti xiinxali malee ayinoo kan kee yaaduun qabdu hiree ilmaan teetiiti yaaduu qabda. Akkasii ilmi namaa numa jenna malee kana maa laalu rabbi hiree namaa qaceelchuu addunyaa kanarratti wanni akka hiree nama jallatte nama wanta godhu jiru wallahi dhugaa dubbachuu fi dhiirallee dubartillee ani isin jaaladha rabbi hiree teessan isin haa qaceelchu wallahi warra dhiiraa warra dubartillee kana akkuma keessa kiyyaan naa godhe rabbiini keessa abbaati beeytanii sargii yoomidha. Beeytanii dubartiin qoytuuni dhiira bareedaan argattu. Dubartiin miskiinni silaa bultiif taatu dhiireessii qabatu argachuu hin dandeettu. Maaliif rabbii waliin kabaa sanii beektanii? Innaa waanuma hundaafiyyuu waa hunda osuma beeknu akka nama hin beekne qallanne beektanii yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti. Innaa yoo hireen teessi badde hiree ilmaan keetii saniitiif yaadu qabdaa. Rabbiin guura wanni si uumeef waa of hin dhagahii fi ija wanni si uumeef waa ofirraan laaleeni wanni mataa kana nurra kaayee fi itti yaadini waan ta'eef dhiira tokko yookiin surree isaa yookiin bareedina isaa laaluu caalaa hiree dandeessaan ilmaan kiyyaaf abbaan gaarii naa ta'a. Nyaara qaratti na fuudhe sanoo booda keessa natti ni jijjiira. Jettee ofirraa yoo laaltee jette booddee jireenya kee keessa wanni gufuu ta'u hin jiru. Akkasii wallahi dhuguma dubbachuu fi ilmi dhiiraa tokko dhiirri gaafa dhugaa si jaalattee jireenya sii muluu siif jiraattee jettee si hubatti si kabajji shilililii jireenya sii sitti himti akkaataa jiruu si hunda siin mareetti waan kanaan qaba waan saniin godhuu deema akkamii siin jetti si fuutee qofaaf miti oduma siin fuudhin jeekummaa wajjin jirtanuu siin mareetti waan akkaataa jiruu siin mareetti wanni si dhoowwattu kadammoo kanama waanuman taane si fakkeessee goguma kana si taasoo multiifillee sin barbaadu ni jira miti yeroo fakkeessanii fakkeessuun gubite caalu hundeessaa yaa'u nama akkasiisa wajjin osoo haga feete yoo isa dhabdee iji dandeesse jaamteewu maayikirsoo kandishanii dhiira akkasii faayidaan turinna anaatu sin hin jedhu bareedaa sitti boonurra fakkotaa inni si jaalatu kaaf hin jaalanne sii wayyu giiftii taatee jiraatta gaafa nama akkasiititti heerumte gaafa dammoo ko ofii jaalattu kan inni sin jaalannetti heerumte jaartii taatee jiraatta. Walii gallamiti wallahi waan ani isin jedha kana qalbitti qabaddaa. Anamma nama ofii hiyyaan jaalanne nama na jaalatuun argadha. Kuni badhaasa rabbiti milkii kennaa rabbi sii kennuudha. Akkasii fadduuti kana siidhaamaa nama ofii keetii jaalattu nee barbultiif illee jireenyaaf illee siin ta'u. Mikinaatus isa san dhabuu sodaatta waan ta'eef hin kabajjaane hin kabajjabdaa yoo lallee na dhiisee deema jetta jireenyi kan gufuma yoomuyyuu hin gammaddooti osoo hin ga'in dharree mata si baati. Yoo dammoo nama ofii keetiin jaalanne nama inni si jaalatu heerumte giiftii taatee jiraate wali zalaalam ta'e. Si dhabuu sodaataa fattuutii siin jedhaa bakka ni jiraami waan jiru hunda keessa si hubachiisa. Yooti wanni kun akkasii miti jettee dhiishee fattuutii siin jedhaa. Akkasitti haala jiru wajjin deemuu dandeetta. Jiruun tun haga xiqqaadha. Keessattuu jireenyi biyyaan baakun har'a gammaddu boruu gadditaa har'a gaddiitus boruu gammadda bakka jireenyi namaan guutamu. Wallaa jireenyi namaan guutamu jiru xiqqaa tanaan wal jibbi. Jiru xiqqashoo haga gacheessee raftu kan yookiin makiinaan silooyitee haratti haftu yookiin gufattee haratti haftu kanaaf ilmi namaa wal jibba beektanii. Innaa wallaahi
Afona lillah sinin janna kanuma sinin dama. Me wannan jade kun dogongora ho jantani balle shite nan jada. Ho balle shinalle sirri danan jada. Akkasi kan namni sammuu qabu namni yaadu hiwwata beektani haasoo ammaa naasee qaba. Akkasi warra yaada qabullee horsiisuu. Jaarsa kee jiros. Wallahi annama ofii kiyyaa isan jaaladhu isaan na jaalata. Bakka heerumaa fi jireenya kan kee mul'u nama wajjin jiraattu nama ofii keetiin jaalanne nama inni si dhugaa keetii qaalii. Nama ofii keetiin jaalanne inni si jaalatutti heerumuu qabda. Anamma fattuutan hedduu jaaladha. Gaarii sii barbaada. Hireen sii akka fayyaa kana yoo tolteef das laanyi ni baxa. Makinaatus hiriyaati yaa waan baay'ee na faana taate. Amma hiriyaa takka ta'a akka lubbuu jaalattu yoo isiin garuu bakka toltuu sii barbaada. Yaa hiree siitillee akka toltuu barbaada. Rabbi haa tolchuuf. Haga danda'ullee nama gorsaa. Gorsa kiyya diidee jettee gorsa kanamni sitti mura akka sammuu kan keessu gorsituutu nama baasa beektanii anittuma himaa wallaalummaa kiyyaan jechuudha. Namni baay'een akkasii barbaaduun beeytu isheen. Gurri abbaa duuba jedhamaami Oromoo yeroo mammaayitu. Dudduuba isiitii eenyu akka ishee jaalatu hin beeytu. Anittuma himaa tuubaan gadhiiban qabaan gadhiisan qabaa. Walitti rakkoon qabu. Galatoomaa. Galcheeffattuu namaa yaadarraaf. Akkasii iddoochi. Harka fuuni. Harka fuuni nagaa fayyaa jirtani. Masha Allah isin irraa bareedee jira hedduu babbareedanii ijoollee qaxalii. Arafat naguma fayyaa. Akkam jirta? Maaliin argamtan hoo akkanaaf baddani? Manni abboo. Maali gara gadumallee gabbaasanii viidiyoo ammas hin agarru. Laayii jartii mul'atan. Gaafa kemina gaafata kun mana xiyyaaqee nas jamar kana dubbii booda gaafata hin beeytu maati maan naan jette reefachiin dawalte ani aishi Arafat lafatti illee nu salphistee miidhaa irratti illee nu salphisanii beeytanii yaa maal reessan isaanii isinii wal beekaa bara. Anatu beekaa simatu fideemi waan sanis lafattis nu salphisee miidiyaa irrattis nu salphisini. Sanis waan isin gootani ka. Ani maal godhe wannan keessa beeku tokko jiru Arafat si maarga keessaa qabatanis. Booda sitti maa waan citiidha.